Abbaan obbo Caalchisaa kun giidoo hin qabu. Jecha gurraacheffameef hiikaa sirrii kan ta'uu danda'u kamidha? Jechi gurraacheffamee jiru kaa akkuma asirratti agartan giidoo kan jedhu kana taha. Giidoo kan jedhu kun ta'uuf filannoo kan kenname keessaa kam jira? A. Gaaddidduu, B. Jaalala, C. Maallaqa, D. Humna. Deebii sirrii kan qabatee jiru kaa giidoo jechuun D. Humna kan jedhu kana ta'a. Gaaffii qajeelfama sadaffaan jechoota siif kennamaniif hiika wal fakkii isaanii filachuun deebisiidha. 13ffaan laaquu, A. Borcuu, B. Sobuu, C. Soruu, D. Salphachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru borcuu kan jedhu A ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaan gulummaa, A. Gamtaa, waldaa, B. Waldaa, C. Dhuunfaa, D. Garee. Gulummaa jechuun B kan jedhu kana dhuunfaa ta'a jechuudha. C. Dhuunfaa. 15ffaan miliquu, A. Dhokachuu, B. Darbuu, C. Sokkuu, D. Deemuu. Miliquu jechuun dhokachuu kan jedhu A ta'a. 16ffaan fuggisoo, fakkii, A. Fakkii, B. Micciiramaa, D. Moggoo, C. Moggoo, D. Faallaa kan jedhu kana D ta'a jechuudha.